irraanfatu ustaas. Rabbi akkas irratti haa irraanfatu. namarraa tursiisu Isin irraa haa tursiisu. kunoo ilmi keetis dhufe Dhufee xalhaan kiyya. Allah guddaa السلام kan عليكم ورحمة الله kunisuma وبركاته. keessaa gabbee abbaa biraa bee dhufe Salaama. Bari yeroo asirraa xalhaa jedhanii waamanii. Ilmi kiyya lafa eenyudha jedhee lafa achi ol qaba. Ol. Kuno inni agartu ibroo kiyyaa sin argitu Akkasii wallaahi. kiyyaa bar Akkas. Maashaallah maashaallah. maali kuinna godhu feetammoo jarana maali koofiyaan kiyyaa hin bareeddina kingina rakaya kursii kingirra hin jirarrayi Maashaallah maashaallah. maashaallah Wallahi tammillak. leencaas hin qabna Bara dhumaatti gorgoleessanii gashitu. Agasiif rakkoo hin qabutti markadha. akkas laggisee bar waan hundinuu Akkana wallaahi. laggisee akka biraa jirtanii isin jedhan yaa jamaatal khayr nutu wal yaanne bar luqaas osoo dubbisnu adda luqaane bar nutu wal horraanfanne Yaa salaam yaa salaam yaa salaam. islaamni lama wal dhufee wal salaamee cubbuun isaa bar wal harka wal yoo wal fuudhe wal cabbaxe fa akka gartee baalli waraqa jechuun gartee mukni baala harcaasuu warra harcaatiyan kallattii meeqaan rabbi nu godhe kiristaanummaa keessa jirti kun wangeela keessa jirti jedhama ilkuma adii tana kaaf wal galchanii attabassumuli waji akhiika sadaqaa jedhanii bar namuma qabee sadaqaa namni birruma qofa siyaa bar karaa rabbii keessa kan addaa jechuun bar waa hedduu bar jiran warra bar niyyaadhaan gartee niyyaadhaan akka warra duulee qabsaawee argatee jira nama lama lubin niyyaati jedhan gartee yaani maaliif jennaan warra duula keessatti deemee gartee geejjiba dhabanii qabeenya dhabanii waan maxqa dhabanii gartee rasuulli gaafacha walii qaban bar tuuta takkaa jira jedhee waahiidhaan dubbatame tuuta takkaa jira jam'aa takka bar laguma tokko isin qaxxaamurtan gaara tokko isin qaxxaamurtan waadii tokko qaxxaamurtan duula isin akkanatti qabsooytan kan isiniin waliin gartee qooda argatan malee hin taane jedhan akkamitti yaa jira ammoo uzrii sababa riizina waa isaan duubatti hambisa malee jedhe Akkas. walii galee du'a firaasha isaanii irrattuu du'a bilaash hin du'anii bar jarrisan wallahi laziim subhaanallah maaf jennaan naafeete ma lallabneeti ibnu baaz namaatu ibnu baaz waa dhufee bar gartee ibnu baaz rabbi rahmata isaaf haa godhuu jedhan du'a isaa san irratti beeytaa laal tora miliyoona lama janaazaa isaa irratti 1.5 to 2 miliyoona argame janaazaa isaa rabbi rahmata isaa godhu waggaa dheertuu dura akhiramanii nama wayitti itti dhufe yaa sheekha jedheen wallahi da'awaa godhee namni na dhagee dide jedheen abboo gandakii jannaan harkasaa akkana qabee jedhan yaame yaa ayyuha alladhiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabitu eesh wattaqullaha la'allakum tuflihun kana keessaa takka dhabde jedheen ati maaf kana kam dhabde jedhe kamiin dhabeennaan yaa ayyuha isbiruu masan dhabde jedheen ati saniif obsuun dirqama jedhan waan afran kan argannaan ati gartee ka yaa warra rabbitti amane pheenxeenu dhageewu didde jaldeessi dhageewu didde akkana jennee jinaa melkanii guyyaa numa obsaa isin rabbumaatu takka da'awaadhaan fuudhaa rabbiin gartee da'awaa kanaan waammata takka du'umaan fuudhaa bar du'aan takka da'umaan gama kana fudhata obsuun dirqamata maaliif jennaan ni baranne bar nabiyyoonni nama yaamaniif namni ni amanaa akka gartee karaa rabbii fudhatus argine akka isaan faalleessanis argine bar da'awaa nabii nuuhi irra da'awaa goone naafeeti arra ijoolleen buusaa jedha maadaama inni gartee nabicha irratti daangaan tarkaafate nu haa rukkutanii nuti nabiyyoonni tumamanii bar nabi muhammad hin dhiigee bar san dhiisi nabiyyoota meeqa ajjeesan ka rabbiin gartee nuuhi mujara keenya karaa rabbii keessa maaliif de waan biraati maatii isaanii waa fuudhe qabeenya isaanii saame yaa jara keenya uumaa keessan tokkichuma kana gabbaraa qofa maa nabi muhammad kaman kaarraa ari'ameef sabni isaa ka ari'eef inni zarii isaanii ta'uu dhabuudha da'awaa qofatti yaamuudha jara keenya toohidatti yaamuudha tokkichummaa rabbiititti mirga namaa mirga bineensotaatitti of beekuu waaqa beekuu eeysaa dhufnee eeysa jiraa garam deema kanuma fadha isaanii faalleessi takkaa bar waa isin jedha namni keenyarra yoo gartee faallaa isaa dhaabbatte ati oromoo miti isin jedha bar oromiyaa mitillee nabi muhammad guyyuma tokko ati arabaa miti qure takkaa jedhanii hin beekanii ni bar ni beekan akka dhiiga isaa takka gartee rabbi gartee aja'ala al-aalihata ilaahan wa sarabboota dila qabnu kana bar
akkuma warra sillaasee kana sadii gartee takka dhabamsiisu jiraam jira lama dhabamsiisaa tokko qofaa jiran jedhanii jiran isaan rabboota keenya aaliyaa dila kana laata wal uzza wa manaa qabanii bar takka takkatti il Abu Bakri eenyu dilli kun hundi abbaan isaaniitu bar maatiin isaanii Qureeshin manaa qabdi bar Ka'abaa mara gartee manni min kulli fajjin amiq itti deemu kana Nabi Muhammadii qulqulleessa jiran mukkeen adda addaa dubartiirraa dhiirarraa waan adda addaarraa malaa'ikaa fakkeeffatanii gartee wala gartee malaa'ikaan banaatullaahi jedhanii bar subhaanallah rabbiin qulqullaa'e waan isaan jedhanirraa waan isaan itti godhanirra kanaaf toohida godhee qulqulleessee rabbii takka deebise waggaa meeqa Nabi Muhammad yaame jira keenya rabbii tokko toohida waaqayyoon tokko malee hin jiru waggaa 10 takka yaamee bar jiran waggaa 10 takka bar anaafeeti guyyaa 10 takkaa fi ji'a 10 takkaa yaamuu dadhabne inni fanna bar xalaa inni fanna subhaanallah محمد عبد الوهاب أكجر وسرت أستاذ نعم كتاب درر السنية كيسة ومن الدعاة من يدعو إلى الله يعني. وفي الوقت نفسه يدعو إلى عبادة نفسه الله أكبر دعاتك كيسة نمو غر توحيدات نمو وامو يروهن دا توحيد للبو تجراجر يرو مثلا كيسة مو أفو مساتي أكنم نسا واكيسو ساقبرت مو وامان وكيف ذاك الناني إواما غافا نم نسا واتشو ديدي داوتي مديسي كتيري yoo namni isaa hawwaate immoo tole jedhee tiimii wayii jala fiige immoo ittuma fufa inni silumaayyuu yaada isaatti dhageetti argachuu akka namni isa hordofuudha malee risaalaa sana galmaan gahuu miti jedhe. Naam. Rabbiin nabii isaa Muhammadiin salawaatullahi wasalaamu alayhi ma alayka illa albalaag ittumaan gahu albalaag almubiin ifa galchite sirriitti ifa galchite ibsuu fi akka namichaa galutti ibsuu fi duwwaatu dirqama nurra jiruudha malee fudhachiisuun waa alayna alxisaab jedhe rabbi nabii jiratu taxammulan goone numitiifi inshallah ati gartee waan sirra buufne kana litubayyina linnaas explain godhumaa fi barate understand ka godhan maal jennaan qur'aan bar nama qur'aan kana arabatee ka qur'aan afaan isaanii meeqaatu gartee hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi yeroo kana confuse meeqaatti bar يتبين كبابة تكلفات ورسالة يس meeqaatu jibrii fuudhee wartee maree fiduu bulche jaran akkasii miti rabbiin kallattii meeqaan akkasii akka namaa galcha kanaaf nabiyyoota rabbiin waan erguufu akka ummataaf explain godhan barsiisota dictionaryidha jarri wadi galle qur'aana gartee qur'aanaan fassara aya rasuula hadiisa isaa dubbii isaatiin hiika maaliif jennaan addaan hin bahu rabbii fi nabiyyichi gartee shahaadaan tun addaan baatu jaalala keessatti illee hordofuu keessatti illee dhaggeeffachuu keessatti illee waaxi'ullah waaxi'ur rasuul wa aaminuu billahi wa rasuuli ma isatti addaan baha akkuma yoo akkas taate bar nabi muhammad akka warri kiristaana xalaa jirtu gartee anattis amana rabbiin anattis amana allaattis amana jedhe yesuus nabi muhammadis quraanii dhufe wa aaminuu billahi wa rasuuli maal jedhe agguuska tokko jechu bar jechu jedhana so yani waan nu gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala bilaashama nabiyyootan ergine bar osoo malaa'ikaa itti ergee bar rabbiin ni danda'a bar malaa'ikuma akka nabiyyuutti ergu kana hunda keenya takka takkatti osoo ergine maaliif waan nu fakkaaturra nama nutti hin ergine jettanii guyyaa qiyamaalee mormii namni fidaa bar hin beeka waan booda ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا dhumatti amrinuu dhumatti ما يلبسون akkasi waan isaan so kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala hikma bineensa jaldeessa nutti hin ergine nama nutti erge jiran nama afaan isaanii beekan kanaaf nabiyyoonni akkana godhanii hikma ummata asiin duraati warra amantiin qabnetti dhufanii bar hin gaafatanii bar boo rabbiin hin jiru addunyaan kun akkanumatti deemtii jedhan gartee big bangii sana akkanatti uumama kana uumama aqliin itti taphatti ulamaanis rabbiin warraasikuuna fil ilmi rabbi subhaanahu wa ta'ala innamaa yakhshallaaha min ibaadil ulamaa isaanis okay dooniin takka jedhanii bar warra salafarra dooniin takka ofii gartee markabni tokko nama oofu malee dooniin ka bishaan rabni kanatti godhu malee way deemti dooniin takka ofumaaf gartee mi'a waan meeshaa yaabbattee meeshaa gartee geejjiba irratti fayyadamu ofumaa ififeetee ofumaa oofaa dhuftee ka fayyaan qabdu jedhaniin akkamitti dooniin xiqqoo ofumaa gartee ba'aa guddoo tana yaabbattee naan akkamitti uumamni dilli dachiisame kun akkamitti hoggona jedhe namni loojikiin yeroo akkasitti dalaydii beeka walii galle kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala walaaf sheexalaa jirtu
Shayxaala assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرت؟ Nagaa abbo alhamdulillah jirtani jazakumullah. Abu Muaaz rabbi ilma na caalunaa kenne dhaata wa ilma. Hai. Walqixa taatanii bara abbaa filmi walqixa kuno. Barna caale malee. أبا بيلمي والكتان بانان سنة نابسي مالي Akkas isini malee Yesuusii fi Waaqayyoo sadii fi subhanallah. Kana yoo jiran kuno. Wallahi waan ajaa'ibaati. Baruma wangeela keessatti meelaala wangeeluma isaanii kana seera lakkoofsaa 23 boqonnaa 19 Waaqayyo namaa miti kijibuudhaaf isin kijibuu jedhaa beektaa akka namaatiif hin kijibu namni neechari uumama isaa namni gartee ni kijibaa jechuu gartee dogoggora irraa hin walaban ta'u okay waaqni waaqummaa isaatiin hin kijibu ilma namaa ta'e nama taa'ee naan hin kijiba yesuun namummaa isaatiin gaa inni kijiba jechuu bara gus walaban ta'u ka maaliif jennaan akkasuma ibroota keessa boqonnaa lakkoofsa 14 irratti gartee namuma akka keenyaa kallattii hundaan qoramuu qabna jedhe fuudhaaf jaalalaanis beelaanis rafuudhaanis nyaachuudhaanis wahuma hundaanuu akka nama keenyaa kallattii hundaan qoramu hin qoramu xalaan nyaatee dubartii fadhinnaa hin qaba hin qoramna yoomiin fuudha dubartii mataa irraa yobbinaa kanne nabiyyoonnis wamaa jaalna nabiyyootuma si dura dabre tokkoofu haadha manaa goonu malee hin taane jedha. Maali Yesuus dhiiraa miti fadha hin qaba ibroonni nuu himee jira namummaa isaatii ni bolala dubartiillee hin jaalata hin qorama namni gartee dogoggoraas ni dalaga cubbuun irraa ni ergamti jedhan nama namaa ta'e kan cubbuun daleen hin jiru wangeeluma kan akkama jedhe kun maa fudhachuu didanii bara ibroon kunis lafaa kanarra deemee uummata pheenxee maraachee jala deeme. Ite bar lafa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Naa taate viidiyoon keessan olumoo guuruu jirra. Sila ustaaza nagarre daa'ima kiyya sani nagarre reefu ustaaza. Allah san daa'ima sana hundaa fuutee ustaaza naan jedha. irra deddeebinee ilaalla. Tokko qaleen dhufee gaafiin deemuu hin dandeenya na gaafatte naan jeebboo. Gaafiin deemne nan gaafatin gaafiin deemsu na gaafadhu naan jaa. Agaraan dhalako. Akkoo kini je Abu Muazu magana irraa akkam taana je yoo barbaade du'aa kaasaa namaan jaa. Hundi boqonnaa sanaa gala kee na hojii haasa'e waan ati deemtuuf beekee na jedhe fudhate. Maal jettan? Hundi boqonnaa sanaa gala kee na hojii haasa'e. Mee haa dhufani. Wallaahi laziim waa rakkanne. Anam boqonnaa takka malee hojii iyyuu bara sagantaa wajjin qoradhu takkittuma san qabee yoo fudhate waan fudhannees bira kutu.